Guyyaa 2008 bara 2012 OBN International vaayirasiin koronaa miidhaan geessaa jiru wal qabatee lammiilee Itoophiyaa Sudaan jiraatan dhukkuba kanarraa baraaruuf deeggarsiif hordoffiin embaasiin Itoophiyaa Sudaanitti argamuun taasifamaa jiru maal fakkaata jennee gaaffii Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Jaarsoof dhiyeessinee deebii arganne irratti oduu hojjennee turre. Oduu kanas toora Feesbuukii OBN International irratti maxxansine yaanni hedduu lammiilee achi jiraataniin nuuf kenname komii embaasicharraa akka qaban agarsiisa. Gargaarsi godhamu akka walitti dhiyeenyaan qoodama. Biyyatti galuuf gaaffii irra deddeebiin embaasichaaf dhiyeessinuus deebii argachaan jiru kan jedhus kaasaniiru. Mootummaan Sudaan mana hidhaa Aluudaa jedhamu keessatti lammiilee hidhamaniif embaasii waliin dubbatee dhiifama taasisuuf jedhus embaasiin bilbilaan nutti haasawuu akka ta'eera jechuun ammallee lammiileen hin baane kanaaf dhimmi isaanii ilaalamuu qaba kan jedhu faan yaanni nu ga'eera. Komii ka'eef Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Jaarsoo deebii yeroo laatan rakkoon jiru bal'aadha. Gargaarsaan wal qabatee koreen hundaa'ee hojjechaa jira. Komitee isaaniitu addaan baasee jira. Komiteen addaan baasaa nama baay'ee rakkatee biyya galuu danda'an uummatatti biyyatti ergitee irraa yoo haagana nyaanne biyyatti galchuu danda'ama. Rakkoon guddaallee ta'uu danda'ama. Amma achi namni nu baasuu ta'e biyyoon nu kennu danda'u. Ammallee dheerataa irraa Sudaan keessatti intiraan isaa cufaadha. Gargaarsa sa'aatii ganamaatti bakka waan nyaataa bitatu malee akka biyya keenyaattu asii wajjin hojjetamaa jiru. Biyya keenya amma namni gadi baay'ee hojjeta. Asitti gara akka sa'aatii cufaatti sanuu kaayyamame namni waan nyaataa bitatu. Namni baay'ee hojii irra jiru baay'ee rakkataa jiru. Kana sirriitti beeknee jirra maal dhufaa rakkoon guddaan kana caalaa dhufuu danda'a. Loogidaan wanni goonuu qabnu loogidaan hin baasin humna namaallee qabaatee miliyoona kanaaf addaan baasuu danda'u. Guyyaa guyyaan hojii hojjetamus qorachaa jirra jedhan. Kanaan dura lammiileen Sudaan keessatti hidhaarra turan hooggantoonni olaanoon biyyootaa waliin mari'achuun baasaniiru. Lammiileen hafayyoo jiraatanis karaa seeraan akka gadi dhiifamaniif ni hojjenna jedhan. Waa hundaa ol lammiileen tasgabbaa'uun wal gargaaruun rakkoo kana keessaa of baasuu akka qaban dhaamaniiru. Ofii isaaniitti waliin gargaaruun waliin qaban. Akka biyyaatti illee warri biyyaa dafanii ilaalanii maal godhuu akka danda'amu ilaalamuun itti jira. Nan galajajillee baay'eedha amma isaa dirdirii isaanii erginee jira. Dafanii biyyatti nama 80 dubartii 80 keessatti daa'imman dhallabaa jiru. Teefaawusii qabnutti illee galchuudhaaf illee koronaa kanaa sodaannee teebaa kan irratti amma warra dallaalaa kanarraa kalee nama 10 agarra. Dubartoota 10. Liibiyaa irraa kan eegan. Isaan galchitee bakka kadhannee gachaa jiru. Koo kanatti lakkiin ol sirriitti ilaaleen dhibeen dhufuu danda'u. Rakkoo guddaa jiru. Kanaaf uummanni tasgabbaa'ee gara biyyaatti illee yoo hanqaa kun sirriitti fayyadamee gara biyyaatti galanii amma asirratti ekonomiin danda'u.